kabajamtoota daawwattoota galamsoowud hojii babbareedaa dalaguudhaan beekamu hojii haaraa qabatee YouTube haaraa waliin isinii dhufee jira. Subscribe, share godhuudhaan ijoollee galamsoowud tana bira dhaabbadhaa. Galatooma. Galamsoowud subscribe, share, like godhaatii jajjabeessa. Galamsoowud hunda keenyaati. Siniade abitu siniade. kan dhaloota ammaati kan dhaloota dhufuuti. Kanaaf waliin taanee ajajjabeessinu. Galatuma isin jechuun barbaadatti aansuudhaan haadha manaa fi qaalii kabajamtuu jaalatamtuu Latiifaati Yemanaati. Baga guyyaa kanaan si gahee manaan keetiif geessin isin jechuu barbaada. Hamilee aannan boqochiiftuu qalbii ogeettii jireenyaa haadha manaa kootii tananaaf qabeenya galaana jaalalaa wajjin keessa kufnee gammachuu guddaadhaan hamma asii dhufu. Dagalee jiruu kiyyaa furtuu amaraati ati anaaf yoomuu mootii jaalalaati. Silaalu sin quufu Latiifaayyee jiru. Namni akka keetii dhalatee hin jiru. Imalchiiftuu daandii mootii onneetiyyaa baga nagaan dhuftee haadha manaa kiyyaa. Haalaaf amalli kee kan garaa na raasu riqichi koo suma kufus kan na kaasu. Bakkuma hundatti na onnachiifta jechaaf gocha keetiin na gammachiifta. Silaalu sin quufu Latiifaayyee jiru. Namni akka keetii dhalatee hin jiru. Imalchiiftuu daandii mootii onneetiyyaa baga nagaan dhuftee haadha manaa kiyyaa. Hamileen haftaatee na oofta bakkayyuu kabajaaf jaalalaan siif qaba hoggayyuu biqiltuun jaalalaan jidduun magare ija Latiifaatiyyaa baguman agare. Silaalu sin quufu Latiifaayyee jiru. Namni akka keetii dhalatee hin jiru. Imalchiiftuu daandii mootii onneetiyyaa baga nagaan dhuftee haadha manaa kiyyaa. Akkan si jaalladhu si himuu barbaada. Wanti haaroyni yuutuuba galamsoowud haarawaa kan yeroo ammaan tanaatti subscribe 1,000 gad kan qabu. Yuutuuba kana hundi keessanuu hunda biraan gahuudhaan waan dimsan akka xaq nu gootan.
Sudan ishiin tunu kennaatiyya. Anis kennaa tokko ishiif qaba. Kennaan ishii qabu isa kana. Viidiyoolee hedduu as dhufaa jira. Subscribe godhuudhaan YouTube haaraa kana nu jajjabeessaa. Galamsoo Hood kan hunda keessaniiti. Akan. Ini semua tu hanya single telefon na. Kalau tu mana? Amma surprise adda waan addaa qabattee nuuftee jirtu. Waan kana immoo walumaan laallaa wanti ta'e hunilleen ka akkamii sanii hin beenu walumaan daawwannaa nu wajjin turtii gaarii. Egaa gammachuu keenya nu wajjin qoodachuuf dhufuu keessanii sun hunduu isiniin galateeffadha. Sagantaan keenya guyyaa irraa akkuma itti uffatee jirti. Akka guutuu wajjin taphachaa fataa jechaa bulla. Uumaa sodaatinaadha. Gammachuun gammachuu jaartiin tiyya dhufteeti. Gizee hunda osoo silaa gammachuun gizee akka jaartiin bira jirtu sana ta'e hedduu bareeda ture. Gammachuu daangaa hin qabne irratti dhaga'ama. Akkasii ishiinis akkuma nan kennaa qopheesseefitti kennaa naa qopheessitee jirti. Action. Tola. Egaa akkuma agartan kaameraan kun Sony A7 siriidha. Qarshii 350 oliin ishiin bittee kennanaa kaniti. Ishiin kun kennaa xiqqaadha. Ishiin anaaf kennaa guddaadha. Waan an jaaladhu irratti yookaan ogummaa an qabu irratti durarraa jalqabdee kan deeggaraa turte ishii tana. Ana qofaa miti galamsuun
jalqaba irraa eegaltee kan utubaa turte haadha manaa kiyyaa qaalii tana. Galamsoon akkasitti babal'atee addunyaan guutuu ilaalaa turte. Akka daa'imni tokko yeroo dhalatu daaddee deemee nyaata bareedaa itti kennanii lafaa ka'ee tapha jechaa deemee kunuunsanii guddatee nama guddaa ta'e firii ta'uu san gartee faayinaansiyaalii guutumaan guututti faayinaansiyaalii qarshii kumoota dhibbaatamaan lakkaa'ama. Irra dhangalaastee nu duuba turtee nu gargaaraa turtee akka Galamsoon fooloora jirasan argatuu fi sabskraayibar jirasan argatu nu gooti. Mee na galateeffadhaa. Biyya kanaa kun hundi haadha manaa kan kiyyaatiin san malees namoonni osoo hin galateeffatiin bira darbuun jiru. Warroota na wajjin Galamsoonitti hirmaatanii Galamsoon haga bakka kanaa geessisan saayibota kiyya guututti aktaroota na wajjin hojjetan guututti galateeffachuu hin barbaada. Hojiin teenya ammas itti fufti. Isaaniifis hamilee naa kennaafi. Namoota yeroo nuti silkiidhaan waraabaa turretti kaameeraa walii buusanii nu bitan Guutamaa Hamzaa, Obsaa Mahammed, Obsaa Ahmad Haajisaan jechuudha. Akkasumas Hamdii Kaliil isaanii warroonni nu utubee akka nuti yeroo lafaa kaanii deemu akka fiinu nu godhan isaanis naa galateeffachaa. Itti aansuudhaan waggoota 4-5 dabale Galamsoon utubnee bakka guddaa geessuudhaaf hojiilee dhalootaaf fakkeenya taasisu hojjechaa turre. Hojiilee nama boonsus hojiilee nama barsiisus hojjechaa turre. San bira dabree hojiilee biyyaaf fakkeenya taasisu hojjechaa turre. Kana sooshaal miidiyaan keenyas uummanni sun ragaadha. Haa ta'uutii sababoota tokko tokkootiin jidduudhaan Galamsoon dhaabnee ture. Amma immoo haati warraa kiyyaa kun maaliif dhaabuu qabdan jechuudhaan waan isirraa hanqate guututti guutumaan faayinaanshaali haa ta'u kaameeraa haa ta'u istiidiyoo haa ta'u waan hundanaa isinii guuta jechuudhaan takka jettee qarshii 350 kaameeraa nu bittee hojii nu eegalchiistee jette akka bifa haaraan jechaadha. Ammallee irra deebi'ee galateeffachuun barbaadan itti fufa. Akkuma dhiiraan magaalaa Galamsoo isin biratti argama. Isaan waliin kan imala keenya itti fufnu. Namoota biraa kan lafaa dhufaa jiranis akkasumatti dabalanneeti kan hojjetan itti fufsiisu. Daawwattoota keenya kabajamoo. Yeroo dhiyootti immoo fiilmii keenya afaan Oromoo fiilmii akka biyyatti fakkeenya ta'u akka biyyatti maqaa biyyi teenya maqaa saba keenyaa ol qabannee yaannu ni eebbisna jeetii yaada. Isinis akka abdiin eeggattaniin barbaada. Ammaan tan immoo bifa haaraan meeshaa haaraan sammuu haaraan waan hunda haareffannee kaanee jirra. Isin immoo yuutuuba keenya haaraa bannee kan sabskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan isin jechuun barbaada. Kana hunda akka irra deebi'ee dubbadhu kana godhe haadha manaa kiyyaatti walumaa galattu. Abdii mordee lafatti hafeesin ture haadha manaa kiyyaa kana galateeffadha irra deebi'aati. Kanarratti waan jettoo qabaatti haati manaati carraan kannaa fi carraan kanuma. Kaameeraa nu bitte kanaan footoo kaaneetii mee irnumaa tartee eebbisa namni biraa eebbisuu qaba. Bismillah. Irnumaa eebbisa. Keenya bal'oo. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha salaamtaan teenya tan onnee irraa buqqaate onnee teessan keessa qabxabaa jechuudha jaa Galamsoo gud gadaa kana isinirraa badee jira. Ni beekta waan badeef sababa adda addaatti waan badeef amma sababni sun uumaadha argatee meeshaalee akkana maali qaba qal'aa kaameeraa maayikii waan kanallee jechuudha. Guddineen kita bukan sini walama wasit aku sini bukan itu wan addunyaa kanarra jiru waan ilma namaatti wal qabatu waan nama barsiisu waan nama bashannansiisu wantoota ergaa gurguddaa qabu qabatee yeroo dhiyootti as dhufaa jira. Warreen yuutuuba keenya haaroo kana hin beekne yuutuuba haaroo 1,000 kan geenye amma bannee hojiilee adda addaa hojii babbareedaa qabatee qophirra jira. Kanaaf hangasu hundi keessan keekii Galamsoo hundi irratti gallafinaa yuutuuba kana sheer godhuudhaan
namoon dabra geessanii namni subscribe godhee hojii nuti hojjetu tana akka nu ollachiftanii aduwaan akka hojjetu akka nu gootan abdii qabnaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma reefu Abbaas khaasetti hojiilee nuti hojjennee garee galamsa hud akka utumnee jabaannee as geennu warreen nu godhan warreen biyya alaa akka guutamaa akka obsaa fi namoota hedduu jira. Kana biratti immoo haadha mana isaa tan taate giiftii Niira Abdulqaadir Saanii qabeenya qabduun qarshiidhaanis garuu utubdee nu jajjabeessitee cabnee jabaannee waan hunda rakkoolee hunda dabarree akka as geenyu tan nu goote haadha mana isaa hedduu galatoomfannaa haadha baabaa keenyaati. Rabbiin bakka jirtutti umrii dheertuu ishee adeemtu fayyaa guutuu haa kennuufi.